Akkam jirtu kabajamoota fi hordoftoota maatii Biiftuu Oroo. Duraan dursee nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u. Kuni Biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon oduu wayitaawaa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Wajjin tura. Hunda dura hordoftoota amantii kiristaanaatiin baga ayyaana cuuphaa bara 2017 isin ga'e isiniin jenna. Oduun jalqaba ayyaanni cuuphaa akka guutuu biyyattiitti hordoftoota amantaa kiristaanaatiin haala baay'ee ho'aa ta'een kabajamee oolee jira. Arsii lixaa aanaa Wandootti ibiddi bosonaa ka'ee bosona gubuun miidhaa guddaa akka dhaqqabsiises dhagamee jira. Ta'ullee guyyaa har'aa hirmaannaa ummataatiin to'annaa jala ooluunis dhagamee jira. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu obbo Taayyee Danda'aa hojii mootummaa rifaasisee akka hojjetee fi seenaa ajaa'ibsiisaa akka galmeessee fi hojii hojjeteenis dinqisiifannaa akka argate dhagamee jira. Guutuu oduu kanallee maal akka hojjete qabadhee jira. Oduun itti aanu waraanni mootummaa Oromiyaa keessatti yakka waraanaa hamaa raawwataa turuu fi raawwachaa jiraachuu ministeerri dhimma haajaa alaa Ameerikaa beeksisee jira. Oduu kanas guutuu isaa qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana cuuphaa bara 2017 isin ga'e isiniin jenna. Ayyaanni cuuphaa akka guutuu biyyattiitti hordoftoota amantaa kiristaanaatiin haaluma amantaan hayyamuun akka guutuu biyyaatti haala ho'aadhaan kabajamee oolee jira. Kabaja ayyaana kanaa irratti abbootiin amantaa dhaamsa garaagaraa dabarsanii jiru. Cuuphaan mallattoo araaraa, qulqullinnaa fi walii yaaduutti jechuudhaan dhaamsa dabarsanii jiru. Kabaja ayyaana cuuphaa kanaan wal qabatee qaamoleen garaagaraa baga geessanii dhaamsa jedhu dabarsanii jiru. Akkasumas keessummoonni garaagaraa kan biyya keessatti fi kan biyya alaa dabalatee kabaja ayyaana kanaa irratti argamanii jiru. Dhumarratti kabajni ayyaana kanaa rakkoo nageenyaa tokko malee akka guutuu biyyattiitti kabajamee xumuramuun ibsamee jira. Oduun itti aanu godina Arsii lixaa aanaa Wandootti bosonni gubatuun dhagamee jira. Arsii lixaa aanaa Wandoo gaara Wandoo jedhamu irratti ibiddi bosonaa qabatee miidhaa guddaa bosona irratti akka dhaqqabsiise odeeffannoon gamas irraa ba'e ibsee jira. Ibiddi kun guyyaa kaleessa amajjii 18 2025 saafaa sa'aatii 10tti aanaa Wandoo ganda gootuu Onoomaa jedhamutti fiixee gaara Abaaroo jedhamu irratti kan qabate yoo ta'u, ibidda kana dhaamsuudhaaf hawaasni tumsa guddaa taasisaa akka turanis dhagahamee jira.